Jirtuu qeerroo fi qarree addunyaa mara jirtan ijoo oduu gurguddoo guyyaa rantanaa isinii qabannee dhiyaannee jirra. Guutuu viidiyoo kana daawwadhaa, walii dabarsaa, yaada keessanis itti barreessa. Dura irratti ummanni kumaatamaan lakkaa'amu magaalaa Beirut Libanaanitti bahanii guyyaa rantanaa awwaalcha Hassan Nasrallaadhaa kan Hizbollah yeroo dheertuudhaaf gaggeessaa ture san kabajaa jiraniif. Inni kunis nama gartee waraanni Israa'el isaa oofisa isaa takkaa'u bikka inni itti dhokatee jirutti boombii ajaa'ibaatiin naannoo san hunda gartee dhukkeetti kaasanii lubbuu isaatii fi uummata kumaatamaan lakkaa'amu fixuun isaanii miidiyaaleen adda addaa ni hima. Ilaa ammaan tanaa lakkoofsni nama dhumee illee guutuutti kan hin beekamne garuu immoo warri beekan kumaatamatti lakkaawanii turan. Maaliif yeroon san bikkisan bika gartee namni akka malee hoddomminaan jiraatu ja'aniiti warri naannoo san beeku dubbachaa turan. Awwaalcha isaa kana uummanni naannoo Beirut jiraatuu fi akkasumas addunyaa mararraa wali bahanii guyyaa rantanaa isteediyama Beirutitti kabajaa jiran. Warri gartee bikka sanirraa oduu adda addaa baasaa jiran akka jaanitti yoo xiqqaate nama 50,000 irraa ilaa hanga 80,000tu bikka sanii wali qabamee guyyaa kana kabajaa jira jaanitti odeessaa jiran. Hussein Nasrallaadhaa nama urmii isaa guutuu Hizbollah tana keessa dabarsee yoo ta'u inni nama amata 64 akkasuma sanittis yeroo dheertuudhaaf nama dhokatee Hizbollah tana gaggeessaa ture jaanitti warri keessa beeku ni odeessan. San qofa odoo hin taane humnitti gartee Hizbollaadhaa harka isaa jalatti yeroo hedduu biyya ka gartee Siiriyaadhaa Iraaqii fi naannoo sanitti olii gad deemanii waraana adda addaa keessatti hirmaatanii san qofa odoo hin taane waraana Israa'el kanaas yeroo hedduu walii isaan wajjin lolanii keessaafuu lola gartee bara 2006tti Israa'el akka malee dhukkee irraa kaasuun isaanii miidiyaaleen adda addaa ni gabaasan. Hassan Nasrallaadhaa nama yeroo dheertuu poolitikaadhaan takkaa'u jecha isaatiin waraana Israa'elii fi mootummaa Israa'el tana hirriiba dhorkee naannoo san quba tokko dhaabaa ture ja'aniiti warri keessa beeku ni odeessan. Inni kunis beekumsi isaa karaa gartee lola keessatti isaa taatu poolitikaadhaanis nama akka malee dinqisiifamuu qabu ja'aniiti warri keessa beeku daranuu itti ibsaa jiran. Ergamaan Donald Trump kan waa'ee Middle East irratti itti gaafatamaa ta'e Steve Witkoff akka gartee CNN wajjin haasoo godhetti torbaan dhufu kana karaa Middle East achi deemee ceasefire Israa'el fi Palestaan gidduu jiru kana sadarkaa lamadaa isaa takkaa'u second phase kan jedhamu irra marii goonaa jee dubbatee jira. Akka CNN wajjin haasoo godhetti guyyaa rantanaa dursoo sadarkaa duraa takkaa'u phase 1 ceasefire kana dheereeffachuu qabnaa jee dubbatee jira. Itti aansuudhaan sadarkaa lamadaatis hujii irra oolchuu danda'uu qabnaa jee jira. Sadarkaa lamadaa kana keessa wanni jiru Hamaas akka gartee Gaazaa tana hin bulchine marii tana ammaan tana eegaluu qabnaa. Akkaataa isaan kun achi keessaa itti bahan takkaa'u aangoo tana itti gadhiisan marii gartee warreen naannoo sanitti itti gaafatama qaban biyyoottan Arabaa adda addaa wajjin marii teenye eegaluu qabnaa yaada jiru miidiyaadhaaf ibsa godhee jira. Kanuma olii wal qabatee akkaan amma duratti isin himaa ture walga'iin Saawudi Arabiyaatti biyyoottan Arabaa godhachaa turte san kan waa'ee Gaazaa fi Israa'el irratti marii godhan san guyyaa rantanaa xumuramuu siidhaa miidiyaaleen adda addaa ibsaa jiran. Hogguu xumuramtullee waa takka irrattillee akka isaan waliin galin miidiyaaleen kun itti idee ibsaa jira. Walga'ii tanarratti jarri kun bikka lamatti adda ba'anii marii tanarratti gartee odoo waliin galin nuti immoo wanta na furmaatanii goonaa yaada jiru qofa irratti walii galanii adda ba'uu isaanii miidiyaaleen bikka sanirraa oduu harkate guutuutti ibsaa jira jechuudha. Akka oduun tun jettutti isaan walii galuu baatanillee propozaala Donald Trump dhiyeesse san akka dura dhaabbatan hundi isaaniitu yaada dhiyeeffachaa jiranii jira. Namni tokko kan oduu tana beeku akka jirutti Ameerikaanis akka gartee Hamaas naannoo kana kontirooliin goone ni barbaadanii jira. Gama kaaniin warreen Arabaatis akka Hamaas naannoo kana harkaan hin qabanne warri barbaadanis ni jira waan jedhu miidiyaa kanaaf ibsa godhanii jiran. Mootummaan Israa'el uummata Palestaan kan hidhamanii jiran 100tti kan lakkaa'amu kan ammaan tana gadhiisuu qaban san akka gadi hin dhiisin miidiyaaleen adda addaa ibsaa jiran. Kana qofa odoo hin taanes gama kaaniin karaa West Bankiitiin meeshaalee waraanaa gurguddaa akka gartee taankii fa'aa naqattee karaa sanitti lola guddaa uummata rabbanaa jirtii jaaniiti miidiyaaleen haareetti oduu tana itti ofaa jiran jechuudha.
dura deemaan Hangarii Viktor Orban guyyaa irraan tanaa akka mootummaa biyya isaatiif ibsa godhaa dubbatetti nuti murteessaa yoo Yuukireen karaa neetoo seentuu fi seenuu baattuu jee ummata biyya isaatiif ibsa godhee jira. Haasawa kanaas guyyaa irraan tanaa haasawa amataa kan gartee paarlaamaa irratti godhu yoo ta'u akka inni jirutti kan gartee wanni Yuukireen barbaaddu nu keessaan dabartii jee dubbatee jira. Garuu miidiyaalee adda addaatii wajjin akka ibsa godhaa turetti inni nama gartee lolluu kun akka dhaabbatu dura bahee dubbachaa turerraayi. Gama kaaniin amma dura deemee Raashaa dhaqee Vladimir Putin wajjin haasawu godhee ture. Gama biraatiin ammaasis inni kun gartee nama President Trump kana akka malee deeggaru hariiroo gaarii waliin qabu. Saniifuu yeroo ammaan tana karaa gartee Donald Trump barbaadutti Yuukireen tana akka oofuu barbaadu haasawni kun ni ibsaa jira warri keessa beeku. Dhumarratti mootummaan Burkina Fasoodhaa riifoormii adda addaa biyyasiitiif gaggeessaa jirti. Riifoormiileen gartee ammaan tana miidiyaalee addunyaadhaa ijaan harkatee harkisaa jiru kan gartee warreen mana hidhaa jiruu fi warreen ammaan tana akka gartee hidhaan itti muramtu eeggachaa jiran yoo gartee yeroo isaanii karaa qonnaa irratti achi kan garagalan taate akka firiidamni takkaa'uun nageenyi isaanii itti ida'amee kennamuuf mootummaan karaa riifoormiitiin dubbachaa jirti. Kana qofa odoo hin taanes biyyattii san keessatti waan dahabni akka malee gurguddaadhaa mul'ateef maallaqa gartee dahaba sanirraa harkattu ummata biyya isaaniitiif akka hiruudhaaf ta'an mootummaan tuni haareetti miidiyaadhaaf ibsa gootee jirti. Kun inumaatu gartee waan akkanaa takkaa'u wealth sharing takkaa'u immoo resource sharingiin biyya Afrikaa keessatti kan duraatii ja'aniiti odeessaa turan. Namni amma dura gartee waan akkanaa ummata biyya isaatiif godhe yoo jiraate Qadaafii kan biyya Liibiyaa qofaa jechuudha. Oduun teenya tanarraa tana fakkaatti oduu biraatiin hamma walitti deebinu nagaan jiraadhaa.